biyya tokkorraa kan maddu haala kanatti eenyummaa afur qabna jechuudha. Afran kana wal duukaa deemsisuu yoo hin dandeenye karaa irratti rakkina dhufa jechuudha. Yoo naani Oromoo qofa jedhee waa'ee amantaas waa'ee biyyaas waa'ee ilma namaas nan laallatu yoo hin jedhee rakkina dhufa. Ani immoo yookaan muslima jedhee waa'ee islaamummaa qofa nan laallata waa'ee oromummaa waa'ee afaan kootii waa'ee aadaa kanaa nan laallatu yoo hin jedhes rakkina. Waa'ee biyyaas wani nu dhibu wani nu laallatu hin jirus yoo jennee rakkina ta'a jechuudha. Muslimaaf mayaa ilma namaa kanaa yaadda'u yoo jennee deemnes yookaan amantaa keenya keessa nama jiran haala nama biraati nama yaaddofna yoo taane sunis rakkina ta'a jechuudha. Kaayyoon biyya lafaa kanatti ittiin dhufee jira. Kaayyoo sanarra dhaabbanne akka namaatti nama hundi keenya iyyuu amantaadhaan gargar baanus akka biyyaatti amantaadhaaf sabaan adda adda baanus nama biyya tokkooti. Akka sabaan saba adda addaa keessaa taanus akka ilma namaaf akka biyyaatti waliin qabna jechuudha. Akka muslimaatti muslima addunyaarra jiru hundaan eenyummaa waliin obbolummaa amantaarraa madduu qabna jechuudha. Akka namaatti ilma namaa hundaan eenyummaa ilma namaa ta'uurraa madduu waliin qabna jechuudha. Akka saba tokkootti Amaara haa ta'u Oromoo haa ta'u saba kamii haa ta'u sabummaa sanarraa kan maddu eenyummaa waliinii obbolummaa waliinii qabna jechuudha. Amantaan keenya haqqii hundumaafuu kennee jira jechuudha. Al tokko sirriitti kan hubachuudha godha namoonni tokko muslimni hundinuu afaan tokko akka haasa'u saba tokko akka ta'u namoonni hawwan jiraachuu danda'u jechuudha. Gara biraatiin immoo waa'ee amantaa malee waa'ee afaan kootii waa'ee eenyummaa kootii nan laalchisu jedhanii namoonni yaadanis jiraachuu danda'u jechuudha. Kun lammanuu dogoggora jechuudha. Rabbiitu Quraana keessatti afaan keessan adda adda baasee jedhee maal wamin aayaatihi jedhee dubbate. Aayata sarraa muujizaa sarraa raajii sarraa jedhee afaan keenya adda adda baasuu kanallee isumatti ittiin of faarsaa jira jechuudha. Akkuma inni suuratul Hujuraat keessatti immoo jedhee eenyummaa sabaaf sablammoodhaan adda adda kan nu baase Rabbii kan jedhus Quraanuma keessatti nu hima jechuudha. Nu waan balleessinee balleessuu keenyaan itti gammannus miti waan immoo baduu qabus miti jechuudha. Haala kanatti hubannee wal duukaa deemsisuu irratti barbaachisaadha. Yoo kana wal duukaa deemsisuu hin dandeenye biyyis rakkina keessa seenaa namnis wal duukaa seenaa haala kanaan ta'uu hubannee waliin sirreessinee waan godhamuu qabu haala kanatti hubachuu qabna kan jedhu inshaallah ergaa nan qabu kana. Allah Thank you.